Farhaan ittiin as deebi'a. Artisti Farhaan Sulee. Mee waan jara kanaa waan beekturraa akkamitti dubbiin tun akka eegaltee asnaa guddadhu gamanatti viidiyoo teetis fallaq godhadhu akkamitti akka dubbiin tun eegaltee durarraa nuuf tuqime. Asnaa bal'isi Farhaan bakka kanatti. Ayyee jalqaba isaanii mana xiyyatti walbaranii miskii fi ashiitaan obboleeyyanii sababaa sanii nu ziyaaruudhaaf dhuftee yeroo san Joorjis miskii fi ashiitaan obboleeyyanii hoggaa jettu obboleeyyan abbaa tokkootii fi haadha tokko moo kami? Haadha manaa keetiin jechuudha. Obboleeyyan haadha takkaatii fi abbaa takkaa osoo hin taane ilmaan adeeraniiti isaan. Okay, ilmaan adeeraniiti hayyee. Akkasii ilmaan adeeranii obboleeyyanumaan ja'anii. Nu biratti akkasuma hin dhaga'ani koo qabu. Na biratti wal baranii bakkitti wal baran tana san booda ani yeroo amata dheeraa quba hin qabu jechuudha. Nagayumaan hojii jiranii jaalalumaan hojii jiranii jetiin quba qabaa. Dhiyeenya kana baatii muraasa dura dhuftee rakkoo tana natti himtee waan akkanaatiin na qunnamee akkana jettee hoggaanaa himtu qabeenya haganan irraa qabaa miliyoona 15 oliin irraa qabaa. Kanaafi qabeenya kiyya irraa naa fuudhii niqaa kiyyas irraa naa fuudhii akkana yoo kunaaf gaafadhu naan jettee. Okay, jetin biraa deemee Joorjiif bilbilee asuma magaalaa Finfinnee Boole Mikaa'el hoteela Alsaddatti waliif beellamnee sa'a maqribaa booda wal agarree hojiin tatteenyee jechuudha. Hayyeegaa ani jaarsaa jaartii adda baasu shari'aan islaamaa amantiin tiyya waan na dhorkituuf dirqamni narraa eegamu walitti isaan fayyisuu waan ta'eef jecha qabeenya siin gaafadhu naan jette san hin gaafanne ani waan akkanaatti uumame miskiin natti himtee kanaafi yoo walitti isin fayyise yoo akkamii yoo nageenyi uumame yoo akkamiin jeen yaatti teetii hojii yoo nagee taate ila ammaatu maaliif natti himini haddi sana maaliif waliin geessanii jetin gaafadhee waan ture ammaan tana eessaa kaaftee kun turee jira barii naan jetturullee ilmi namaa walitti nama fayyaa walitti isin araarsaa jennaan gaafiin ani isa gaafadheef gartee manguddummaan isa gaafadhe tana booda waan dhufu hin beeku jettiin riikoordi godhee riikoordiin sun ni jirti ragaadhaaf taa'u jirti jechuudha. Ani fuudheetiin jira jaartii lammadaa taatee jiraachuu ni feetihii ni taa'aafii naan jee dhipha caqaseetiin fuudhuu mirga isaatii shari'aa islaamaatii hayyamaa fi ani walumatti fayyisuudha jeeni sani fedhii isiitii fedhii teetii garuu ani walitti isin fayyisuu qofa dalagaan kiyyaa walitti isin araarsaa jaarsaa jaartummaa akkasanitti deebitanii ni tahaan jeen rakkoon qabu. Sokondii lama kana caqasee in ta'uu ani dhiisiin fedhuuyi takkaa jirtu baddee jirtii walitti deebi'uun ni ulfaataan irraa dhiisii Farhaan naan jee lakkii jeetiniin nageenya habuu jee falmee hin barbaadu naan jee gartee eega yoo dhaan fedhiin qaban yoo siin fedhiin qaban namni kun dirqamaan walitti wanti ta'uu waan dandeenyeef narraa hafuu naan jee okkeen jeeni kara steeppii lammadaa jechuudha isiin waliin nu araarsi jetteetiin kan ergatte qabeenyaaf ni ergatte garuu dura araaran dhiheessee jechuudha araaraa dursa waan ta'eef san booda Joorji gartee miliyoona 15 ol gartee qabeenya biraa qabaa dahabas meeshaa
mana akkuman jechuudha isa biraa deemee karaa alaa deemetti nagaumaannin biraa deemee meeshaan teessa achuma jirti dahabaa fi taanzaanaayitii dhaafi dahaba alaa akkanaatiin boorsaa keessaa meeshaa qaalii qabaa miliyoona 18 oliin qabeenyas biraa qabaa gattee ani maali miliyoona 18 kun maaliif baaftee akkamitti kan teessan hin gaafanne gaafuma isin wanti naan jetteen dhaqee gaafadhee wanni inni naan jedhe wanni gartee gaafa jaarsaa jaartummaadhaan hojii jiran walii godhan suni sagaraa ta'ee jira already waan hin jirre kanaafuu ani kana biraa qabdu qarshii amma yaadadhu qarshii 150 moo 100 takkaan na biratti hafee naan jedhe. Dolara moo maallaqa Itoophiyaa? Maallaqa Itoophiyaadha. Okay, ayyee. Qarshii haga tokko natti kannitee sanirraa haga tokko deebisee qarshii 150 moo 100 tun na biratti hafee naan jedhe. I think tooruma kana jechuudha 150 fi 100 keessaa kanuma. Saniin booda nin deebi'ee jechuudha. Waan inni naan jeen itti himee gartee beellama lammataa waliif beellamneetiti anaa fi Joorji jechuudha gartee koonsartiidhaaf karaa Qatarii fi kana deemu ture biizii ta'ee ani san argachuu dadhabee waliin harkannee jechuudha san booda bilbilaanis argachuudhaan dadhabee eegasii gartee inni halkan qamaa guyyaa yeroo hedduu waan rafuuf gartee manguddollee dabaladhee manatti dhaqee mana iyyaafadhee dhaqee dhabee achiillee dhabeetiin kutee jechuudha. San booda dhabuu kiyya isiidhaan beeksisee tanuma wanni inni irraa beeku hin jirtu tabiraa. Osoo itti himin fuudhuu isaa wanni keessaan sitti hime jechuudha. Joorji walitti isin araarsaa hoggaan jiruuni riikoordii lafa jira sinjeetiin jira maaliif akkasumatti taa'u jirti riikoordii maaliif waan booda dhufe egaa manguddummaatti seentee riskii keessa galtee jechuudha afilleen sii galee. Akkas. Kanaafin riikoordii sanillee godhee haa ta'u fuudheetiin jira naan jee warreedii fuudheetiin jira naaf siin adda baanee jirra naan jee. Adda buluu gartee sun rakkoon qabu shari'aan islaamaa hin dangeessitu gartee rakkoon qabu walitti sin aarsu jennaan qara dubbiin dhumattee jirti hin barbaaduu jee yaada akkasiisan dhiyeessinaani. Ani gaa dirqiidhaan nama dirqisiisee walitti dhiibuu hin danda'u. Hangan danda'e dada uumuudhaaf gartee qabrii tiyyaaf walitti dhiyeessuu yaalee san booda gaa dirqisiisuu hin dandeenye irraa hin dhaabbadhee jechuudha. Ta itti himuutii fi itti himuu dhabuudha ani hin beekne isin natti himee jira natti hin himne gaafachuu dandeessa amzaa keenya galatooma. Tole galatoome faraan keenya ulfaadhu yoo nu barbaachisaa ta'e sagalee sanillee itti nu hubantee dhageeffachuu hin oollu fuulduratti maal jetta murtii guutoo waan jettuu jira? Ani asirratti wanni nan jechuu barbaade dhimmi waa'ee kanaa nuti hundi sooshaal miidiyaa irratti argine mataa kiyyaa irraa jalqabii dhiyeenyuma kana waan naaf hamzaas waan keessa beekne addatti waan qabnu ammoo wanni hubatamuu qabu inni miidiyaa irratti bahee silaawa miidiyaa irratti bahee jira. Tabiraa faraan diiteeliidha keessa gabbee kaafuu kana dubbate namni yaada kanarratti deebiin qaba jiru yoo inni as jala jiraate yookaan lakkii akka faraan kanatti anis gama kanaan naannatti wajjin ture deebiin kana jiru jiraate akka ol galchuun asumaan yaadachiisuun barbaada. Dhimmi dhimma dhuunfaa isaaniiti malee dhimma nama biraa kutaa yookaan immoo ilaalcha tokkollee of keessaa akka hin qabanne akka hubatamu asumaan dhaamsa dabarfachuu barbaade. Itti aansee gaafa maqaan nama tokko ka'u Feesbuukii fi miidiyaa garagaraa irratti wanti kun ka'aa ture.
Sigalemi lakki mi evidensii khamale evidensii khamiidhaan haga amma wanti kun dubbatama. Kajoorra isii tana gaafachuudhaaf walumaan taanee yaamnee ala wanni biraa kan jiran namni hundi akka hubatuu fi itti fufa. Thank Akkuma keessa jira. Hmm. Doctor, asirraan itti dubbannee jira. Joorjii keenya nu dhageeffachaa yoo jiraate. Takka saahibni Joorjii yoo as jala taa'ee nu dhageeffachaa jiraate. Saahiba kee asitti nuu fidi waan jiru gama isaatiin nuu himuu danda'a. Kevin Boscoon as jiru kun ammoo waa'ee gartee waraabbii muuziqaatii fi editara viidiyooti moo waa'ee istiidiyoo Keeniyaati nama sanii innillee waan teherraa isin she was in charge jeesii galee waan akkana dalaguu keessatti isiituun nu hoggonuu ture waa hunda isii baasuu ture jee tartiibaan ammoo itti haasoyne isaasi I think waan amma nuti haasawaa jirru kun galaaf hin jirunne. George evidensiidhaaf ni taata. Evidensii qabatamaadhaan. Evidensiidhaaf as nu taa'u jira. George, Kevin, you have all the receipts and all the information that you've been getting as a payment, as an evidence. Do you have it with you, Kevin? If you hear me, unmute yourself and tell us for this room that you have the evidence as a receipt, as a payment that you've been getting from lady from the state. The money she gave me cash because I think at that time there was a problem sending the dollars from Ethiopia. So some of the cash she gave me cash, but I still have like all the receipts. Yeah, I have all the. Yes, I have all the. Cash, it is from her. That's you can confirm that's you've been getting money from her. Yes. Thank you. That's what we need. Ali Gabwe Galatoma. Obse, doctor. Ammallee albamu magartee Georgi dalagaa ture san namichi kun namicha istiidiyoo ta'uu fi ta'uu dhabuullee proof nu godhuu danda'a beeka. See? Yeah. Kevin, the album that's been you the producer. The album was done in your facility. It was from George, all right? It's not the album. It's a song. It's actually It's a one song, yeah. Yes, One yes. song. In my studio. It was Yes. it was George. Yes, it was George. You can attest to Thank that. Yeah, I have all the communication with him from Telegram. So I have all the receipts, me talking to him, making changes of the video, the audio, sending files, Word files, all that. I have all in on my Telegram. I have all the chats. Bareeda. Tole, tracking kun. Gaafii takka wanni gaafattuun Kevin. Yes. Kevin. Yeah, I can hear you. Ya, yote pesa ni ilikuwa pesa ngapi yani? Ni yote. Yote kutoka from the audio production, video, traveling and everything. I quoted 8,000. Ati? Sija kusikia brother. Sorry.
Itti bilbilameensa. Yaa itti bilbilamee. Okay. Namoonni Joorjii kamii ja'ansaniif murtii maqaa Joorjii kamii yoo ibsite George Abbuutiinsa. Ni waan inni amma lagoo jira baranitti waan ta'eef. Okay, Kevin itti dawwalanii jiranii tole ayyee. Tole. Yes. Sasa hii pesa yote ni itakuwa pesa ngapi? 8,800 US dollars. Yes, because ilikuwa inaketa for transport, SGR tickets, accommodation, tulikuwa na big team, audio studio, all that. Hizo zote from my end. So I don't know how much they spend on their flight and everything, but me on my side, I booked all the hotels, the location, the vixen, the film gear, audio for the correction because alikuwa anataka kubadilisha audio, all that, including my crew and my labor. All inclusive was 8,800 US dollars. Kevin, one more question. The Yes. person in charge for the payment, can you name that person? Irra bilbilu jiranii. Yeah, maqaa ishee akka dha'u barbaadeeti. She's in charge, but clearly maqaa eenyu barbaadeetiin ture. Kevin, and I want to repeat the question one more. The person in charge that you said, can you name that person name? Yeah, she's called Ambateka. Yeah, she's called Ateka. Thank you. Yeah. Jina yake ni Atika. Yeah, that's how I know, even when I'm John jina yake. Okay. Yeah. For the financial, of course, financial, yeah. She's the one who is responsible of financing everything. For the work that is going to be the work for the work that has been done, she is in Yes. charge. Yes. So- Full amount, yeah. Hojiidhaafis in charge dha, maallaqa kafalis in charge dha bakka lamaanuu isiin ragaan tanuma galatooma. Kuma sagalee fi wanti hayyee. Hongii tokko irratti akkasitti ilanga doolaara 8,000 ol wanni godhanii jechuun noolii isaaniitii fi hagama isaa seenee jechuun wanni. Eega wal fuudhanuu hangam takka waliin turan tarii daa'imallee waliin qabanii eega wal dhabanuu amma hangam takka waan jiru osoo tokko nu ibsiteeru ture dhiifama. Aposto, okay. Tole ayyee. Tanaga wanni gaafa naati kaaga. Wewe umemaliza make mood, sikilizeni sasa. Tole ayyee. Wanni gama isaa deeme doolaara 8,000 fi 800 jechuudha. Akkasii miti jarana. Yoo dogoggoruu baate. Kasii. Wanni isaa harka ga'e. Obboleettiin teenya